Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota abdiitii fayyaa keessan jirtu nagaadha. Baga jiraattanii guyyaa har'aa geessanii har'a immoo kallattumaan gara qo'annaa keenyaa qo'annaa qubee afaan oromootti seennaa. Sana dura namoonni haaraa jirtaniif ammammaatti dhuftanii laayikii, sabskiraayibii, koomentii, sheeriin goone sana godha. Obboloota keessan keessattuu Oromoo ta'an akka afaan Oromoo barataniif jajjabeessa. Obboloota keessan immoo tarii afaan Oromoo barachuu barbaadan karaa biraatiinis haa ta'u karaa kaaniin jajjabeessa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kallattumaan gara qo'annaa keenyatti deemna. Qo'annaa keenya har'aa keessatti mallattoo gaafitiidha kan nuti waliin ilaallu. Mallattoo gaafii barumsa baay'ee gabaabaa fi yeroo baay'ee nu hundumaafuu beekamaa ta'e waan ta'eef yeroo dheeraa waan irra turru miti. Akkasuma isin yaadachiisuudhaaf kanaan dura qubee afaan Oromoo kallattii garaa garaatiin waliin ilaalaa turre. Qubee afaan Oromoo biratti namoonni tarii Oromoo orma taatanii Amaariffaa qofa dandeessan jirtu. Qubee Amaaraa afaan Amaaraa warri dandeessan jirtu. Sababii kanaatiif qubee afaan Amaaraa wajjiniin wal bira isin qabee akkan kaa'u kanaan dura na gaggaafattanii turtanii. Sana qofa otoo hin taane qubee afaan Oromoo baruudhaaf akka salphaatti qubee afaan Amaariffaa yookiin immoo qubee afaan Amaariffaa baruudhaaf akka salphaatti qubee afaan Oromoo wajjin wal bira jiraachuusaa baay'ee isin salphata. Yeroo muraasaaf ishee kanarra deddeebinee ilaalletu kallattiin gara qo'annaa keenyatti deemna. Kana qofa miti dhumarratti qaama namaa qoqqoodama qaama namaa fi qulqullina meeshaalee qulqullina qaama keenyaa kan guyyaa guyyaatti fayyadamnu waliin ilaaluu dandeenya. Qaama namaa, qaama dhiiraa, qaama kan durbaa, kan daa'imootaa walumaa galatti immoo kan yeroo garaa garaatti fayyadamu. Isa irratti dabalataan muduraa fi kuduraa yookiin immoo vegetables, fruits warra jennu kan guyyaa guyyaan yeroo baay'ee itti fayyadamnu greens wantoota fayyaa keenyaaf baala yookiin magariisa nuti nyaannu wantoota garaa garaa firii isaa kan nyaannu baala isaa kan nyaannu hundee isaa kan nyaannu kan fakkaatame yeroo muraasa waliin laalla wanta har'aa baay'een isaa wanta qaama fayyaa keenya irratti hundaa'uu fi akkasuma qubee afaan Oromoo keessaa jalqaba waliin barachaa turre ilaalletu kan gaafiitti ceena. Sirna tuqaalee jechuudha wantoota kana fakkaatan waliin ilaalla guyyaa har'aatiif. Tole egaa gara jalqabaatti yoo isin deebisu inni kun qubee afaan Oromoo fi qubee afaan Amaariffaa kan waliin qophaa'edha. Qubee afaan Amaariffaa fi qubee afaan Oromoo kan waliin qophaa'ee tokkichaan isiniif jedha daqiiqaa keenyatti fayyadamuudhaaf. Qubeen jalqabaa Aadha, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Ta, A, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, A, Ya, Za. Inni kun tartiiba qubee afaan Oromooti. Akka itti nuti dubbifnu immoo qubee afaan Amaariffaatiin cinatti ol bukkeessanii kaa'eera jechuudha. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Jennee akkanatti dubbifna jechuudha. Akkuma kan afaan Ingiliziitiin immoo Aasa jennu kana E jenna. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z jenna yookiin immoo nasisu Z biloon oomisharuutu Z yookiin Z jenna jechuudha kanaan. Kanaaf aan Eedha, Baan Bidha, Caan Cdha, Daan Didha, Een Idha, Faan
F dha. Gaan G dha. Haan H dha. Iin I dha. Jaan J dha. Kaan K dha. Laan L dha. Maan M dha. Naan N dha. Oon O dhuma. Paan P dha. Qaan Q dha. Arriin yookiin raan R dha. Saan S dha. Taan T dha. Uun U dha. Vaan V dha. Waan W dha. Yookiin WV kana jechuudha. WV yookiin W dha. Aan X dha. Yookiin isa nuti X jennee X wal goonu jechuudha. Yeroo qorumsa dhabnu deebii isaa yeroo hin beekne jechuudha. Yaan Y dha. Zaan immoo Z yookiin Z dha jechuudha. Isa kana erga waliin laallee gahaadha. Kallattumaan gara qo'annaa keenya sattaanutti deemna. Qo'annaan keenya inni itti aanuuf inni guyyaa har'aa qabnu mallattoo gaafii sirna tuqaalee keessaa. Mallattoo gaafii sirna tuqaalee. Mallattoo gaafii jechuun ishii kanaadha. Afaan Oromoo keessatti mallattoo gaafii jechuun ishii kanaadha. Mallattoon gaafii sirna tuqaalee barreeffama keessatti yeroo baay'ee itti fayyadamnudha. Mallattoo gaafii, mallattoo raajeffannoo, qoodduu, mallattoowwan bu'uuraa baay'ee yeroo baay'ee itti fayyadamnu keessaa mallattoon gaafii ishee tokkodha. Tuqaa yeroo darbe ilaalleerraa, qoodduu ilaalleerraa, gaaffiin ishee tokko yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu. Mallattoon kun dhuma hima gaaffii ta'etti gala. Hima ta'ee, hima jechuun jechoonni walitti dhufanii kan xumuraman wanta xumurame tokko ta'ee dhuma irratti kan galudha. Kana jechuun dhuma hima deebii barbaadu tokkotti galaa jechuudha. Kan deebii kennu irratti otoo hin taane, kan xumurame irratti otoo hin taane, kan wanti tokko gaafatamu yookiin deebii barbaadu yookiin ibsa dabalataa barbaadu wanti ta'e kan rarra'ee hafe wayyaa haa ta'u malee hima xumuramaa dhuma himaa irratti galaa jechuudha. Kana jechuun hima tokko keessatti mallattoo gaaffii walakkaa irratti hin galchinu jechuudha. Yoo waraabbiidhaan ta'e malee. Waan namni tokko jedhe isa inni jedhe keessa galchinee yoo keenyan irraan kan hafe maal gochuu hin dandeenyu mallattoo gaafii hima tokko keessatti xumura irratti malee jalqaba irratti yookiin walakkaatti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, fakkeenyaaf boru gara Adaamaa dhaqxaa. Sana dura jechoonni gaafii maal fa'i? Mallattoo gaafii otoo hin taane jechoonni gaafii maal fa'i? Gaaffii gaafachuudhaaf, gaaffii bakkaa gaafachuudhaaf, gaaffii yeroo gaafachuudhaaf, gaaffii wantootaa gaafachuudhaaf, gaaffii haalaa gaafachuudhaaf maal fayyadama? Fakkeenyaaf jecha nama dubbate keessatti maal kan jedhu gaaffiidha. Yoom kan jedhu gaaffiidha. Eessa kan jedhu gaaffiidha. Maaliif kan jedhu gaaffiidha. Eenyu kan jedhu gaaffiidha. Akkamitti kan jedhu gaaffiidha. Argitanii? Maaliin argitanii? Gaaffiin mataan isaa jechoota akkanaa of keessaa qaba. Jechoota akkanaa yoo qabaate, yoo qabaachuu baate, yoo qabaate maaliif kan jedhu waa'ee sababa sanaa gonkumayyuu hin beeknu jechuudha. Sababni sun kanaalaa sanaalaa inni waan tilmaamuu hin dandeenye waan ta'eef maaliif jennee iddoo tokkotti gaafanna. Yeroo sana namni nu deebisuun maalummaa isaa maaliif akka ta'e specific godhee yookiin immoo addatti baasee nu kaa'aa jechuudha. Yeroo tokko immoo nuti sababa isaa waan gaafachaa jirru beekneetu waan sana maqaa dhoofnee maaliifii keessaa gannaa jechuudha. Eessaa keessaa gannaa jechuudha. Yoomii keessaa gannaa jechuudha. Akkamitti keessaa gannaa jechuudha. Yeroo akka kanaatti fayyadamnu mallattoo gaaffii irratti akka seera afaan irratti garaagarummaan jiraa jedha yookiin dhuma jechaa irratti. Yoo boru gara Adaamaa dhaqxaa jenne yoom galta? Ati eessa jiraatta? Argitanii? Iddoo kanarratti hundi isaanii mallattoo gaaffiidha. Dhuma irratti jechuudha. Mallattoo deebii barbaadanidha. Hima deebii barbaadudha. Himni sun xumurameera guutuudha. Of danda'aadha. Garuu deebii sanatu fuulii isa godhaa jechuudha yookiin xumuratti godha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo waan tokko nama gaafachuu barbaannu mallattoon gaafii dugda duuba hin jiru yoo ta'e waan namni sun haasa'u, waan chaatii wajjin goonu, waan waliin haasofnu barreeffama yookiin xalayaa yookiin kitaaba yookiin wanta irratti nuuf hin galu jechuudha. Yookiin gara hin taanetti hiikkannaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe obboleettii tokko feesbuukiin koo naaf sirrateeraa jettee na gaafachuu barbaadde. Feesbuukii naa sirreessi jettee natti kennitee ookee tole siifan sirreessi jedhee feesbuukiin koo naaf sirrateeraa jettee yeroo biraa dhufte.
Mallattoo gaafii dhuma irratti waan ishiin hin fayyadamnee fi anaaf akka ishiin jettu kan inni hubadhe feesbuukiin koo naaf sirrateera jechuu barbaadden ta'e dhiisi yookiin tuqaa hin qabu yookiin gaaffii hin qabu dhiisi naaf hin sirreessin naaf sirrateera jechuu ishii se'een caljeerise guyyaa gaaf biraa dhuftee dallantee nama cuftaa akkas taata maal ta'een jee gaaf duraa feesbuukiin koo naaf sirrateera jedhee si amanee sitti kennee si gaafannaan calna jalaa jettee maanni lakkanaa fi akkasii hin jenne mallattoon gaafii dhumarra hin jiru waan ta'eef naaf sirrateera jettee goola buukeetiin se'e kanaafan itti dhiisi jechuu keeti se'een itti dhiisee hin jedheen jechuu argitanii wal hubee keenya irratti miidhaa guddaa qaba jechuudha. Shaatii keenya irratti barreeffamni yeroo baay'ee jaalalleewwan gargar baasaadha mana gargar baasa waan hubachuu hin dandeenye tokkodha jechuudha barreeffamni yaada namaa dubbii isaarrayyuu hubachuu dandeenya barreeffama guututti ergaa namicha sanaa keessa namicha sanaa baasee dubbachuu hin danda'u. Keessi namootaa tokko tokko afaanum isaaniirraayyuu beekamuu dhiisuu danda'a barreeffama dhiibna. Kanaaf barreeffamni wanta baay'ee cimaa of eeggannoo barbaachisuu fi wal hubachuun baay'ee ulfaatudha. Kanaaf argitan iddoo ta'e iddoo kanarratti boru gara Adaamaa dhaqxaa kan jedhu irratti hin dheerata. Dhaqxaa yoom galta kan jedhu irratti immoo hin gabaabbata galta. Eessa jiraatta ati eessa jiraatta kan jedhu irratti hin gabaabbata. Maaliif kuni gaafa jechoota gaaffii kan akka eessa yoom argitanii yoom eessa kan akka isaan kanaa yeroo fayyadamnu maaliif maal eenyu isa akkasii yeroo fayyadamnu jechoota gaafii jedhamu isaan jechoota deebii barbaadan isaan gara torbaa gara jaatu jiru isaanicha yeroo fayyadamnu maaltu ta'a dhuma dubbii irratti hin gabaabbata a tokkittiidha asitti a tokkittiidha gara Adaamaa dhaqxaa boru gara Adaamaa dhaqxaa isa jedhu irratti hin dheerata sababni isaa gara Adaamaa dhaqxaa kan jiru kana keessatti eessa yoom naamini waan akkasii hin jiru Adaamaa jechuun eessa kan jettu wajjin bakka bu'eera boru gara eessaa dhaqxaa otoo jedheeti dhaqxa kan jedhu kun hin gabaabbataa jechuudha eessa yoom maaliif waan akkasii kan jedhu hima keessatti jechoonni gaaffii kanneen akka yoomii eessa akkamitti eenyu kamii fi kan kana fakkaatan jiraachuu ni danda'u jedha. Kanaaf jechoonni kun yeroo jiranii maal goonadha yoo jechoonni gaafii jiraatan sagaleen dhuma jecha dhuma himichaa irratti kan dhufu sagaleen dhuma jecha dhuma himichaa irratti dhufu ni gabaabbataa jedha. Yoo jechoonni akkasii hin jiran ta'e immoo ni dheerataa jechuudha. Fakkeenyaaf tolaan eessatti dhalate kan jennu eessatti kan jedhu jirti waan ta'eef mallattoo deebii barbaaddu yookiin immoo jecha gaaffiti waan ta'eef dhuma irratti hin gabaabbate dhalate tokko qofa ta'e jechuudha sagaleen dhuma. Ati eenyu waliin deemta? Eenyu kan jedhu kun mallattoo gaaffii jecha gaaffii barbaadu kan ta'e waan ta'eef dhuma irratti aan tokkittii taatee gabaabbatti jechuudha. Magaalaan Booree godina kam keessatti argama? Kam kan jettu kun ofiin ishiiyyuu mataan ishii gaaffii waan taateef maal godhaa dhuma irratti aa tokkitti ta'a jechuudha hin gabaabbata. Okay, tattaa nutti deemta. Himoonni armaan olii jechoota gaaffii of keessaa qabu jedha mataan isaati. Jechooti gaaffii jechuun eessatti, eenyu, kam kan jedhu. Sagaleen jecha dhuma irratti argamus immoo sababii kanaatiif maal ta'e ni gabaabbata. Karaa biraatiin immoo yookiin dabalataan maal ta'a? Hima gaaffii ta'e keessatti himni gaaffii jechuun guutummaadhuma isaati. Guutummaadhuma kanaati jechuudha. Hima gaaffii jechuun amma xumuraatti jalqaba amma xumuraa. Keessatti jechoonni gaaffii immoo garuu maalidhaa? Eessa, yoom, kam, maaliif warra jedhamu. Yoo hin jiraanne maal goonaa jedha. Yoo jechoonni akkasii keessa hin jiraanne yoom eessa maaliif kan jedhu hin jiraanne yoo ta'e sagaleen gara xumuraatti jechi dhumaa isaa jechuudha. Sagaleensa jecha dhuma himichaa irratti kan argamu sun ni dheerataa jedha. Kun seera afaanitti gaha. Kaalkuleeshinii mataa keenyaan barbaachisu waliigaltee hayyootaa yookiin seera afaan Oromoo jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf boru Adaamaa ni dhaqxaa jedha. Eessa dhaqxaan jedhu. Eessa otoo jiraate maal goota? Eessa otoo jiraate ni gabaabsita turte dhumarratti. Dhaqxaa kana aa lama ni gabaabsita eessa kan jedhu otoo jiraate eessa kan jedhu otoo jiraate aa lama kana ni gabaabsita garuu eessa sana bakka buusee maaliidhaan Adaamaadhaan boru Adaamaa ni dhaqxaa eeyyee yookiin lakki jedhee xumura jechuudha. Aadaa kee ni kabajjaa ati maal kabajjaa ayyaana maalii kabajja hin jenne otoo ayyaana maalii kan jedhu jiraateti silaa ati ayyaana maalii kabajja jedhee gabaabsa amma aadaa kee ni kabajjaayii jedhe argitanii. Ni kabajjaa jedhe kanaaf dheerataa jechuudha. Laga waabee argitee beektaa? Laga maalii argitee beekta? Laga kam argitee beekta? Otoo jedheeti rakkoo hin qabu amma waabee kana bakka buuseera eenyummaa isaa jechuudha.
Barumsi hundee guddinaa akka ta'e beektaa? Argitanii? Hundeen guddinaa maal akka ta'e beektaa? Barumsi hundee guddinaa maal akka ta'e beektaa? Maalii osoo jiraatee hin gabaabsa ture jechuudha. Amma garuu barumsi hundee guddinaa akka ta'e beektaa jedha. Maaliin hin jiru, eenyuun hin jiru, eessan hin jiru jechoonni gaaffii hin jiran jechuudha. Himni kun garuu hima gaaffii. Walumaa galatti gaaffiin hima gaaffii ta'ee deebii barbaadu tokko ittiin xumuruudhaaf yookiin xumura jechaa irratti gaaffii raajeffannoo tuqaa mallattoowwan akkanaa hima irratti kan nuti xumura himaa irratti kan itti fayyadamnudha jechuudha. Yeroo itti aanu mallattoo raajeffannoo ilaallaa. Himoonni armaan olii jechoota gaaffii of keessaa hin qabanii jedha. Fakkeenyaaf nama nuti fudhanne eessa, yoom, maal, eenyu waan jedhu of keessaa qaban. Kanaafuu sagaleen dhuma jecha irratti argamu suni ni dheerataa jedha. Yeroo itti aanu mallattoo raajeffannooti kan nuti waliin ilaallu. Mallattoo raajeffannoo immoo maal bu'aa nuu qabaa kan jedhudha. Kanaaf mallattoo raajeffannoo yeroo itti aanu ilaalla. Ishee kana isinii dubbisuun barbaade. Ishee kana isinii dubbiseetan xumura. Shaakalas qaba mallattoo raajeffannoo yeroo itti aanu isa waliin ilaalta. Ishee kana sirna tuqaalee keessaa tuqaa. Tuqaan mallattoon gaafii fi raajeffannoon mallattoolee yaada xumuran jedhamanii beekamu. Kana jechuun himni mallattoolee kanneen booda dhufu qubee guddaan jalqabaa jedha. Qubee guddaan eegaluu qabaa kan jedhu kuni sirna qub-guddeessaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf mallattooleen yaada xumuran, goollaban yookiin tuqaa haa ta'u, gaaffii haa ta'u, raajeffannoo haa ta'u, dhuma jechaa irratti mallattooleen dhufan kun mallattoolee maalii jedhamu? Yaada kan xumuraman jedhamu. Sana booda deebis haa ta'u, kan biraas haa ta'u, wanti isa booda dhufu immoo qubee guddaadhaan kaa'aa jedha. Yeroo baay'ee rakkoo qubee guddaa yookiin qub-guddeessaa qabna. Isa irratti yeroo itti aanu waliin ilaalla. Amma kallattiiwwan gara xumura barumsa keenyaa irraatti deemna. Qaama namootaatti ilaalla. Qaama namaa. Okay. Qaama namaa keessatti guyyaa guyyaatti wantoota nu barbaachisaniif fayyadamnu waan ta'eef iddoon kun head jedhama. Head jechuun yeroo baay'ee mataadhuma walii galaasaa jechuudha. Iskal kan jedhamus jira. Iskal jechuun immoo buqqee mataa jechuudha. Head jechuun walumaa galatti fuula dabalatee hundumaa walumaa galatti head jedhama jechuudha. Guutummaa heedii jedhama. Haandi jechuun harka jechuudha. Walumaa galatti harka guutummaa isaa jechuudha. Osoo asiif hin caccabsin. Shoulder jechuun gateettii jechuudha. Neck jechuun immoo morma. Fingeriin immoo qubaa jechuudha. Elboon ciqileedha. Chest jechuun laphee yookiin maal jettu isinii darata sana jechuudha. Stomach jechuun garaa walumaa galataati. Okay, inni kan taanu foot jechuun miila godaa jechuudha. Miila godaa jechuun karaa jalaatiin jechuudha. Hundaan walumaa galatti miila ishee qadaaddoo miilatiin gadi yookiin immoo maal jedhamti aankilii kan jedhamtu suni kan miila godaatii fi miila isa ol dhaabatu wal qabsiiftu jechuudha. Digirii 90 kanatti maqaa isheetu harkaa abade. Inni kun ni jedhama. Ni kan jennu kun jilbaa jechuudha. Tuu jechuun immoo quba miilanii jechuudha. Qubbeen miilaa yookiin immoo quba miilaa jechuudha. Foot jechuun garuu barruu isaa gubbaarra jiru gogaasaa karaa sanaan dalga dhaabatee jiru kana jechuudha. Inni itti aanu heeriidha. Heeriin immoo rifeensaa jechuudha. Kanaaf heedii fi heerii gargar baafachuu qabna. Heediin mataadhuma jechuudha. Heeriin rifeensa jechuudha. Aayin ija. Aayi biroo jechuun immoo maal jechuudha? Maal ijaa jedhamti kuni? Yaa Rabbii nyaara jechuudha. Ear jechuun immoo gurra jechuudha. Eyelash waan jedhamtu jirti. Baallee ijaa. Eyelid waan jedhamtu immoo jirti. Gogaa yookiin kan uwwistu ija kana uwwistu jechuudha. Qola ijaa. Noozii kan jedhamtu jirti. Funyaan. Noostiriilii kan jedhamtu akkuma kana jirti. Uraa funyaan wantoota garaagaraa. Tuuz kan jedhamtu ilkaan yookiin ilkaan tokko. Tiiz kan jedhamtu immoo jirti. Ilkaanota baay'ee. Taangii kan jennu kun immoo arraba jechuudha. Taangii. Arraba jechuudha yookiin immoo afaanis yeroo inni waamnu jira. Maazar taangii yoo jenne afaan haadha yookiin afaan haadhoo afaan jalqaba dubbanne jechuudha. Chiinii kan jedhu kun naannoo areeditti bahu kun areeda isaa otoo hin taane areeda isaa otoo hin taane uumamumsaa iddoo areedni itti bahu kana gargadii kana chiinii jennaan jechuudha. Inni itti aanu waanuma wal fakkaataadha. Tarii wanti garaagaraa argamuu danda'a waan jedheefan yaadee isa kana qopheesse. Heeriidha. Barreeffama irratti garaagarummaa dogoggoraa qabaachuu danda'a. Heeriidha inni kun mataan isaa jechuudha. Heeriidha inni kun immoo walumaa galatti mataan heeriidha.
Inni kun earring gurra, noozin funyaanii, maawuz afaanii, neekin morma, cheestiin daratti yookiin laphee waan kanaadha. Inni itti aanu armidha. Armi jechuun immoo hand harkuma jechuudha ta'etu armiin gara olii kanatti fudhanna jechuudha yeroo baay'ee. Armiin gara irree xuncha kanatti fudhanna jechuudha yeroo baay'ee. Haandii argitan itti ta'e gara qubaatti gadi fidee haandiidha. Harki garuu walumaa galatti harka ittiin salphaadhuma. Ingiliffii keenya isaanuu beeku waan ta'eef rakkoon haandii jechuun fiingar jechuun quba ishiiti. Leeg jechuun miila guutummaan isaati leeg jennaani. Achi keessaa immoo jilbarratti ni jennaani. Fuut kan jennu kun miiluma isa gara godaasa dhaabbatu sana jechuudha. Tuu kan jennu kun immoo quba miilaa sana jechuudha. Aayi kan jennu ija. Inni itti aanu aayi biroo kan jennu immoo isa ija gubbaa nyaaraa. Inni itti aanu foorheedidha waan addaa kan argannefitti. Heedi jechuun mataadhuma guutummaa isaa yoo ta'u, foorheedi jechuun nyaara keenyaan oli adda yookiin immoo kallattii isa mataa keenyaan olii kana gara wannoon irra hin jirre jechuudha. Foorheedi jechuun gara rifeensa irra hin jirre nyaara keenya ol kana jechuudha. Funyaanii ol. Chiik kan jedhu kun mangaagaa yookiin maddii isa nuti jennu jechuudha. Chiiziin ilkaanii, taangiin arrabaa, chiiniin immoo garuma gaditti waareen itti marguudha. Afaan Oromootiin baay'ee qulqulluuyyuu namaaf hin galu. Akkuma amma argineedha. Aayi biroon nyaara, aayin ija, iiriin gurra, nooziin funyaanii, inni itti aanu maawuziidha. Afaan jechuudha. Walumaa galatti chiiniin iddoo waareen itti margu. Kanaa waan afaan Oromootiin waan ta'e naan galu. Neekiin mormaa, cheestiin lapheedha. Stoomaak asitti immoo stoomaak jechuun garaacha yookiin garaa jechuudha. Guutummaan isaa kana jechuudha. Armi jechuun harkuma yookiin immoo haandi jechuun isa harkuma. Armiin yeroo baay'ee gara oliitti argineera. Iddoo garaa garaatti yookiin walumaa galatti haandii yoo beekne gahaadha. Haandi fiingar, riistiin immoo gara biraa jira. Riistiin amma iddoo kana hin jiru malee riistii jechuun iddoo harki keenya ishiin quba qabattu iddoo itti naannoftuu fi ciqilee harka isa gara olii wajjiniin isa ciqileedhaa gadiitii fi isa quba keenya baatee jiru wajjin iddoo walitti dhufu riistii jedhamu iddoo walitti maggaxxama wal qabatu. Afaan Oromootiin maal akka jedhamu baay'ee isaan beeku. Ni jilba inni itti aanu leegidha. Leegii walumaa galatti kana jechuudha. Amma immoo shiinii jedha iddoon kun shiinii jettanii qabachuu dandeessu. Shiin jechuun kun jilbaa gadi ta'ee karaa fuulduraa hojjaa kan nuti jennu jechuudha. Kan baay'ee nama dhufu wayitti buufannee buune taanan karaa fuulduraatiin jilba keenyaa gad amma gara godaatti shiin jenna. Fuutii jechuun iddoo ittiin dhaabannudha. Asirraa waan haaraa yoo arganne yoo argachuu baanne somaa rakkoo hin qabu. Asirraa waan taaran nuti arganne gara godaatti kan jiru ilaalla. Gara godaatti kan jiru kana ilaalla. Gara godaatti kan jiru isaan kun yeroo darbe ilaalleerra gara godaatti iddoo nan jiru kana iddoo miilaa. Fakkeenyaaf miila irratti tuu waan jedhamu jiru. Tuu jechuun qubee miilaa akka ta'e hiilii kana addatti arganne. Hiiliin koomedha yeroo baay'ee. Aankiliin immoo jira. Aankil jechuun immoo koroonyoo iddoo miilli keenya isa godaa wajjin gargar isa dhaabatuuf isa ol deemu wajjin iddootti walitti dhufu koroonyoo jechuudha. Hiiliin kun sirriitti yoo kaa'ameellee jiraachuu baate goda kana jechuudha. Karaa duubatiin koomee isa nuti jennudha. Hiiliin jechuudha. Fuuti jedha. Fuutiin gubbaadhuma isaarra miila keenya isa dhaabatuuti. Aaniin jilba jedhee aarmiin walumaa galatti harka gara olii haa jennu yookiin harkuma haa jennu. Haandis yoo jennes baay'ee hubatamuu hin dandeenya. Weestiin kun gara mudhiidha. Hippi kan jedhus jira immoo mudhiidha gadi naannoo teessuma keenyaa kana naannoo kana yookiin fagaara jenna biyya keenyatti dhiifama. Naannoo hudduu jedhu warri kaan immoo naannoo sanaan immoo hippi jenna HIPdha. Weestiin immoo naannoodhuma handhuuraa gadi kana gara mudhii jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo nuti uffata bitannu kan itti of ilaallu jechuudha bal'inaaf dhiphina isaa. Stoomaakiin garaadhumaa fiingariin quba harkaadha. Akkasuma immoo tuu irratti quba miilaa ta'uu danda'a. Yeroo tokko quba miilatiinis fiingariinuma jenna nuti. Haandiin harkuma walumaa galatti eelboon ciqileedha. Neekiin mormaa jawu asirratti wanta jawu jedhu kana arganne. Jawu kan jedhu kun akka siinii iddoo itti tareenni margu osoo hin taane ilkaan keenya isa godaaf gubbaadha warraaqsee afaan yeroo bannu gadi deebi'ee bal'atee yeroo walitti deemnu immoo ol deemnu jawu jedhama jechuudha. Jawu jedhama jechuudha. Walumaa galatti mangiigii ta'ee maddii osoo hin taane mangaagaa bannee amma akka jennu akka irratti jechuudha. Heedii jechuun mataa jechuudha malee rifeensa mataa jechuu miti. Heer HAIR yoo ta'e garuu rifeensadha ta'a jechuudha. Inni kun rifeensadha. Inni kun immoo walumaa galatti heedidha.
Aayin immoo ija jennee chiikiin mangiigii yookiin maddiidha. Iiriin gurra, maawuziin afaanii, shooldariin gateettidha jechuudha. Chestiin lapheedha. Kan itti aanutti adeemnu wanta haaraa tokko tokko keessaa argachaa jirra waan ta'eef. Namicha kana ilaallaa. Namichi kun karaa gubbaarraa yoo jalqabne heeriin rifeensa isaati. Heediin immoo mataa dhuunfaati walumaa galatti. Iskaliin immoo otoo jiraate buqqee mataa jechuudha. Foorheed jechuun iddoo kanaadha. Iddoo fiillabeeti yookiin addaa yookiin kallattii fuulduraatiin kan jiru nyaara keenyaan olii jira. Iiriin gurra neekiin maashin morma. Aarmiin kun biqileedhumaa walitti yeroo baay'ee fudhannaa. Aarmii jechuun xuccaa jennee haa fudhannu. Haandiin harkumaa jennu. Shooldariin immoo gara maal maqaan isaa gateettii kanaadha haa jennu. Aarmii asitti arganne argitanii. Aarmiin gara kana yoo ta'e aarmi pit jechuun immoo maal jechuudha? Bobaa jala jechuudha. Aarmi pit jechuun isiin kun bobaa jala jechuudha. Cheestiin lapheedhuma haa jennu. Asittis gawaan baay'een nu hafa. Niippilii kan jedhu niippiliin jirti kunimati. Niippiliin naannoo iddoo fiixee harmaa sana jechuudha. Dhiira isaa iddoo fiixee harmitti baata sana jechuudha. Bireest otoo kan shamarranii jiraate harma jechuun bireest jechuudha. Bireest jechuudha. Niippiliin immoo ishii qaawwa ishii xuuxxoo ishii jechuudha. Elboon ciqileedha. Baak jechuun dugda duuba yookiin duuba jechuudha. Baak jechuun duuba yookiin dugda duuba jechuudha. Forearm jechuun harka fuuldura yookiin immoo harka ta'ee karaa fuuldura isaarraan jechuudha. Wanti FORE jechuun fuuldura jechuudha baay'ee. Baakiin immoo gara jechuudha. Kun small of the backidha. Small of the back waa'ee gara baakii keessaa gara gadii gara xiqqoo ishee hip jechuun naannoo teessuma keenya kan ta'e naannoodhuma mudhii keenya gadi jechuudha. Mudhiin keenya immoo iddootti weest iddootti ilaalluudha. Inni kan biraan naavel jedhama. Akkamitti akka dubbifamu yoo hin beeku. Naaveliin kun handhuura keenya jechuudha. Naavel. Botoks jechuun teessuma keenya. Botoks iddoo yookiin warri qaama fagaaranii fayyadamu. Botoks jechuun teessuma keenya jechuudha. Taayi jechuun immoo girooyiniin kan dhiiraatti qaama saala dhiiraa ta'ee cidhaan isa nuti jennuudha. Botoksiin iddoo teessuma keenyaa yoo ta'e, taayi jechuun jilbaa ol amma dhaqee naannoo mudhii qaqqabu kana ta'e taayi jedhama jechuudha. Sarbaa tafa jechuudha. Tafa. Amma garri kun sarbaa jedhama akka afaan Oromootti. Kanaa olitti immoo tafa jedhama. Tafa jechuun taayi jechuudha. Walumatti dhiyaata. Kalf jedha. Kalfii isa nuti maal jennuudha? Isa nuti sarbaa jennuudha jechuudha. Foon kana karaa duubatiin. Karaa fuulduraatiin garuu shiin jedhama. Shiin jechuun immoo hojjaa isa nuti jennu yeroo baay'ee waa nama rukunnaan kan lafee qabu kan nama godhu jechuudha. Instep jedhama. Step jechuun yeroo baay'ee ejjenna jechuudha. Instep ejjennaa karaa keessa jechuudha. Two nail jechuun immoo big two quba guddaadha. Kan isa kanaa jechuudha. Thumb otoo quba harkaa ta'e quba guddaan thumb jedhama. Thumb jedhama. Thumbeen sun asitti immoo big two jenna jechuudha. Finger jenna kan afaanii. Kan harkaa kan miilaa garuu two jenna. So two nail jechuun immoo nail jechuun qeensa jechuudha. Two nail jechuun qeensa miilaa jechuudha. Quba guddaa isaa ta'uu warra kaan jechuudha. Big two. Okay, inni kun bool jechuun iddootti nuti lafa qaqqabnee lafa jennu karaa fuulduraatiin bool jedhama. Karaan duubaa hiilii jedhama. Hiiliin suni koomedha. Keessi isaa immoo ark jedhama. Ark jechuun walumaa galatti normaali waan akka karbii kana jechuudha. Akkas naannoo kana lafa hin qaqqabu yeroo baay'ee bakki kuni iddoo kanaa fi dugda duuba isaa lafa qaqqaba waan ta'eef ball of the foot boolii jedhama. Inni sun immoo harki jedhama. Sun hiil jedhama jechuudha. Hiiliin koomedha yeroo soolii jechuun walumaa galatti barruu miila keenyaati. Yookiin immoo soolii jennee kan nuti waamnu caammaa keenya keessa kan galchinu arraba ishee caammaa keessa galchinu jechuudha. Sana obboloota har'a barachuuf garaagaraatiin argamtani. Kanaaf wantoota muraasa qaama keenya ittiin qulqulleeffannu ilaalla. Qaama keenya kan ittiin qulqulleeffannu afaan keenyaaf maanni rigaa ilkaaniiti. Rigaan ilkaanii birash yookiin immoo tuuz birash jedhama jechuudha. Tuuz jechuun ilkaan yoo ta'u, birashiin wanta ittiin xaragannudha. Ilkaan qulqulleessudha jechuudha. Birashiin waan baay'eedhaaf fayyada garuu tuuz birashiin immoo ilkaaniif kan fayyadu jechuudha. Akkasuma peestii waan baay'ee jira. Tomeetoo peestii waan biraa peestii waan baay'ee jira. Tuuz peestii jechuun garuu kan nuti ilkaan keenya ittiin qulqulleeffannu saamunaa ilkaanii jechuudha. Haa ta'u malee saamunaa ilkaaniitiin sooppii jennee waamuu hin dandeenyu jechuudha. Afaan egaa sooppii jennee waamuu hin dandeenyu. Sooppiin saamunaa dhagnaa yookiin saamunaa kan biraa ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu saamunaan sooppii jedhama. Saamunaan ilkaanii yookiin immoo inni nuti ilkaan ittiin
itti naqnee keemikaalli isaa harkaan itti dhiqannu sun tuuspeestii jedhama. Ispoonjii jechuun ispoonjiidhuma beektu yaada kan meeshaa ittiin dhiqnu waan garaa garaa jechuudha ispoonjii jedhama. Shaampuu jechuun kan nuti rifeensa akka itti fayyadamnu daandraf yookiin immoo maal maqaan isaa rifeensa keenya keessa foora akka hin baay'anneefi kan ittiin qulqulleeffannu rifeensa dhiqannaadhaaf jechuudha. Rifeensaaf kan fayyadudha. Miirarii jechuun miirar jechuun mastaawutii jechuudha. Fuullee daawwitiidha. Kombii jechuun filaadha. Yookiin waan biraa kan jennu afaan oromootiin harkaa baddeessi isheen faaqqee jechuu danda'u. Taawol jennee waamna. Taawol jechuun carqii harka keenya yookiin qaama keenyatti qoorfannuudha. Carqii yeroo baay'ee kan uffannee rafnu osoo hin taane kan yeroo qaama dhiqannee ta'uu danda'a. Waattiin ofirraa xaxxaragnu jechuudha. Okay. Amma kallattumaan ishee kana laallaa. Ishee kana ilaalla. Maanni isheenis waa'ee muduraa fi kuduraa jechuudha. Haa ta'u malee ilaalla. Fruits kuduraa fi muduraa waan jedhamu jira. Kuduraa fi muduraa kana iyyuu gargar baasuun baay'ee na rakkisa. Vegetables kan jedhu jira. Haa ta'u egaa wanta warra firii isaanii nyaannu fruits jenna. Wanta warra goda isaanii nyaannu immoo baala isaanii vegetables kan jennu jira. Goda isaanii hundee nyaannu jira. Baala kan nyaannu jira. Fruits isaanii yookiin firii isaanii kan nyaannu jira jechuudha. Irraa guurrannee isaanii kun barbaade haa ta'u rabbiin isaan haa gargaaru. Appilii kan nuti jennu yaa afaan oromootti maqaa biraa hin qabnu. Apple jenna. Apple jenna. Lemon immoo limaniin kun immoo liman jennee waamuu dandeenya. Numnu isaanii galaa. Loomii jechuudha. Banaana jechuun immoo maal maqaan isaa muuziidha. Cheerii kan jennu baay'ee afaan oromootiin waan isin beeku cheeriidhuma. Kan nuti nyaannu kan mi'ooftu waan akka goraa kan fakkaatu waan akka goraan bilchaatu strooberii goraa akkasitti ilaaluu dandeenya. Grapes maqaa ishii suura ishii wajjin yoo beektan malee afaan oromootiin maqaa qulqulluu guutummaa isaan beeknu baay'ee isaatti fayyadamnu. Naannoon keenya naannoo garaa garaatti adda addaa naannoon tokko biqiltuu magariisaa naannoon kaan hin magarsuu beekamaadha. Gireeppii kana sanis afaan oromootiin isin beeku waanuma akka iddii xixiqqoo kana bifti ishii bifas yeroo baay'ee gireeppii waan akka kanaatti fayyadamna. Kiwii anis afaan oromootiin waan akka taateen beeku mallattoo ishii qofan beekaa faayidaan ishee immoo firuutti nyaatamu. Malee amma watermeeloniin buqqeedhuma. Buqqee ta'ee isa nuti biyyatti affeellannee nyaannu. Waan akka paappaayyaa toltaate kun jiraamsaa kan ittiin yeroo baay'ee bishaan konteenti qabiyyee bishaanii baay'ee kan qabu yeroo dadhabne yeroo aduu yeroo garaagaraa yeroo caakkaa yookiin iddoo deemsa deemnu kan murree keessa nyaannu watermeeloniidha afaan oromootti keessa beeku. Meelon kunis watermeelon jechuun akkamittuu bishaan baay'ee akka qabudha. Meelanii kan biraas jira. Kallattumaan maqaa isaatiin malee hin beeknu kun immoo goraa strooberii maqaa isaa akkamitti akka waamamu bichaan man dandeessinitti haasa. Strooberii kun immoo strooberii dhungeenis waamu biyya keenyatti iyyuudha. Maqaa goraa fa'ii jennaan caakkaa keessaa jedhamu. Pineapple appiliidhuma ta'e paayinii ta'e immoo pineapple appilii argitan miti isa kun immoo pineapple qabachuu amnatti anaanaasii jedhama akka biyya keenyatti maqaa beeku. Ananas pineapple jedhama. Tangerine akkas jenneetu waamna. Yeroo baay'ee dhugaatiidhaan malee wannoodhaan hin argine sana. Akkuma burtukaanaati. Mandariin, taanjeriin, oranjiin hin jirtu as keessa. Oranjiin burtukaana yoo jiraachuu baatte dhimma hin qabnu. Oranjiin burtukaana, taanjeriinii, mandariinii waan akkasii waan akka burtukaanaati. Avokaadoo isa kana hundumti keenya iyyuu hin beekna. Avokaadoodha kuni. Intaanu piichiinis waanuma akka appilii kanaadha. Qaamii isaaniituu fi akkaataa keessa isaaniitu adda adda malee piichiin kun appiliin kun isa bifa akkanaa kan qabu jira. Bifti isaa kan akka kanaa ta'es jira jechuudha. Appiliin bifa garaagaraa qaba. Pomogiraanaatee isa kanaanis keessaa waan baay'ee beeku hin qabu. Pomogiraanaatee kana giraaneetii ta'uu danda'a. Pomogiraaneetii ta'uu danda'a. Maqaa isaayyuu dhaga'ee hin beeku. Peer kan jedhuun isa kanaadha. Kan nyaadhes argees hin beeku. Fiigii kanas baay'ee hin beeku. Nyaannes argines haa ta'u malee yeroo dhaqne suuqii tokko keessaa argannee
bitachuudhaaf akka salphaatti akka nu gargaaruudhaaf jechuudha. Inni itti aanu bilbilli galaa jira. Bilbila irratti hin bilbilina akkam barsiisutu argitan isinis apricootis kana baay'een fayyadamne isin beeku. Kokonatii beektu yaada. Kokonatii jechuun kana keessaa akkuma isa kanaa bishaan dhugnu kokonatii watarii yeroo baay'ee beekamaadha. Akkuma watarmeelonii kana kokonatiin baay'ee cimaadha, baay'ee beekamaadha, baay'ee mi'aadha. Keessa isaa cabsinee kan akka inqulaalii keessaa dhangalaasaa jechuudha. Isa taanu vegetabilis ilaallaa waan akka dinnichaa kana fa'i egaa guyyaa guyyaadhaan dhabbasna waan ta'eef dinnicha poteetos jedhama. Kaarotiidhuma jenna. Tomeetos timaatima. Kooliiflaawarii akkanatti fakkeessiti yoo beekte malee afaan oromootiin maal akka ta'e hin beeku. Ababaa taatu ababaa maalii jedhamti waan akkasiiti. Orgeetii kun akka kukumbarii fakkaatti. Kukumbariis afaan oromootiin hin beeku. Laata goda kana jechuudha. Kan yeroo baay'ee yeroo wanta tokko magariisa nyaannu itti murru timaatimii fa'ii shunkurtii fa'ii jennee walitti murru jechuudha. Shunkurtiin immoo isa kanaadha. Onion jedhama. Onion yookiin onion jettanii waamtu. Nama rakkoon qabu. Leetus jechuun immoo shiidhuma giriinii nuti baala ishee nyaannu waan akka raafuuti jechuudha. Kanuma walitti murru jechuudha. Shunkurtii fi isa kana kokumbarii kana wajjin timaatimii wajjiniin kan walitti murru kunaadha. Ishii kana yeroo baay'ee leetus jedhamti. Kun immoo qaarama jedhamti. Kunis qaarama jedhamti. Garuu qaaraan gosa garaagaraa abbaa suuyyaa, gubduu, maaloo kan bira qaaraan sinaa gubduu jirti. Hot pepper jechuun kan nama gubduu taate qaara, barbaree waan baay'ee jira biyya keenyatti abbaa suuyyaa, abbaa maaloo jiraachuu danda'a donda. Reedishis ishii kana baay'ee nama tokko hin beeku. Biitis kan jettu jirti ta'e hin beeku. Hidda diimaa, hundee diimaa biitis kan jettu jirti tokko hundee diimaa. Kan goda isaa qonnee nyaannu dhiiga fa'i gaarii kan jedhan kan dhiiga fakkaatu ennaa waxne biitis jedhamti. Raadishis selerii ishii kana anis ijumaan argaa ishiin beeka malee maqaa ishee afaan oromootti qaba isaan beeknu. Raafuu maramaa fa'i hin jiru asii kaabeejii hin jiru. Green beans jechuun waan akka ataraa ta'etti waan akka qola ataraa magariisa ataruma duudaasaa jechuudha. Otoo qolli irraan bahu kan akkasiiti kan isaan mul'utti godhatanii nyaatan yeroo baay'eedha. Mushrooms dhuufuu jaarsaa yookiin qufaa jaarsaa yookiin waan biraa jettanii waamuu dandeessu. Mushrooms jedhama. Pumpkinii kana afaan oromootti hin beeku waanuma akka buqqeetii akkuma paappayaati. Paappayaa jechuu dandeessu laata. Akkasuma yoo ta'u walitti dhiyaata maqaan isaa. Eggplant biqiltuu inqulaalii jedha. Eggplantii kanas fayyadamee hin beeku. Bifa kanaan afaan oromoo wajjin yookiin immoo yeroo keessumatti namoonni biyya ambaa jirru yeroo suuqiidhaan maqaa isaa maal jennee tufannaa maal jeen dubbadhaa qaanii tokko sodaa tokko malee akka salphaatti argachuu dandeessu. Eeyyaadha. Eebbifamaa jiraadhaa. Waleessa keessan abdiin ture. Daqiiqaan baay'ee akkasitti dheerate beekaa baay'ee immoo akkasitti barumsa jaalatta waan beekuuf sabskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, sheerii godhaa, koomentii godhaa obboloota keessan affeera wanta fayyaduu naa ta'e jedhee kana yeroo gaarii qabaadhaa yeroo itti aanu raajeffannootii fi immoo kanneen birootiin wal argina. Bye.